jirra jirtu jenne kabajamtoota hordoftoota keenya kan chaanalii milkoo Orootuubii hordoftan hundi keessanuu nagaan keenya bakka jirtan hundattuyyuu isin haqaqqabuu egaa yeroo hundaa sagantaalee keenya keessatti sagantaa dhaabbii godhachuudhaaf yookaan immoo sagantaa torbaanii tokko isiniif hojjechuuf egaa kana dura waadaa galleerraa waadaan sun immoo haala tokkoon adda cite ilaallee torbaanii erga eegalleen booda kan ergaa sagantaa keenya rakkoo dhuunfaa namuudateen adda kute kabajamtoota hordoftoota keenya egaa ammallee immoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma kana dura isiniin jedhe egaa immoo chaanaalii keenya milkoo Orootuubii hordofuudhaan sabiskiraayib gochaa akkasumas immoo yaadallee nu qooda warroonni immoo hanga ammatti sabiskiraayib gootan ulfaadhaa jecha namoonni maatii keenya hin ta'in immoo maatii ta'uudhaaf egaa yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas immoo fuulli feesbuukii keenyaas bifuma wal fakkaatu maqaa wal fakkaatuun waan jiruuf isallee hordoftanii yaada nu qooduu barbaadan immoo akkuma kana dura nuun gaa turtan karaa keessotiin inboxii nu gochuudhaan yaada keessan nu qoodan isiniin jenna gamanumaan immoo qophii har'aatti dabarraa nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa maarree kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma dubbii koo yookaan immoo haasaa koo seensaa isiniif jalqabeen ardhammootu kan qabadhee dhiyaadhe ilaallee torbaaniti. Ilaalleen torbaanii kun immoo wiixatarraa hanga har'aatti gamaa fi xiinxala yookaan immoo waan hubannerraa kan isiniif qoonnu ta'a. Maaltu ta'e ta'iiwwan torbaan darban kana keessa ta'anii egaa torbee guutuu kan nu gammachiisanis kan nu gaddisiisanis wal faana qabanneeti isinii dhiyeessina. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa qophii keenya har'aatiin immoo kan eegallu waa'ee aartiirraati. Aartiin Oromoo guddachuu fi dagaaguu isaa kan mul'isu immoo uummanni simatee bifa ho'aa fi amilee adda addaatiin odoo yaada siyaasaa yookaan immoo gartuu siyaasaa tokkollee hin loogin weellistoonni keenya dhugaa jiru immoo diina Oromoo mancaasaa mankaraarsaa jirutti himanii dhaamanii dhaamsa dabarsanii. Dhaamsana walirraa fuudhanaan Oromoon immoo waliif qoodee har'a immoo sadarkaa miiliyeenan daawwatamu sirboonni afaan Oromoo gaaneeru. Egaa immoo kanoon jedhu yeroo marraa lammaffaaf irratti deebi'ee akkan yaada kennu kan na godhe immoo qaanqeen abdii yookaan immoo bilisummaan aartii Oromoo irra jiru haala gammachiisaa fi baay'ee nama bohaarsu irra waan jiruuf. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma torbaan darbee egaa sirbii galaanaa gaaromsaa guyyaa 3 yookaan immoo guyyoota torbaaniin caalletti yeroo ammaa kana immoo miliyoona galeera. Egaa sirbii afaan Oromoo torbaan keessatti yeroo jalqabaatiif sadarkaa miliyoonatti maqaan isaa waamamee akkuma addunyaattuyyuu namoonni baay'een birbiin yookaan immoo yaada itti kennanii yaada weellee fi akkasumas immoo reakshinii aartii Oromoo qooddachuu eegalanii. Egaa torbee darbe kana keessa immoo ta'iiwwan baay'eetu ta'e sirboonni fakkeenyaaf galaanaa gaaromsaa caalaa gaaromsaa fayyisaa leellisaatii fi akkasumas immoo kan dhiyeenya kana ba'e Joorjii Abbuu sirba aadaa irratti xiyyeeffachuudhaan tiirri sirbaa lamaa jechuudhaan sirba bareedaa tokko hojjetee gurra Oromootiin gahe. Oromoonis immoo sirba sana walirraa fuudhee haala ajaa'ibaatiin yookaan immoo nama gammachiisuun do'ii gochaati kan jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa nulleen waa malee miti waan kana kan ba'a. Egaa dugugguruun lafee dugdaa qabsoo Oromoo keessumaayyuu aartii kanarratti egaa immoo namoonni baay'een aarsaa kan kafalan yaada garmalee yookaan immoo yaada dadhaboo qabsoo Oromootiif ta'u dhiyeessanii osoo hin taane yaada of danda'oo fi qabsoo Oromoo utubu waan dhiyeessaniif jecha lubbuun isaanii har'a warri nu bira hin jirre hedduu isaaniiti. Isaan sana immoo yaadachuudhaan warra har'aa kana immoo leellistoota sabaa jaalattoota sabaatii fi warra abdii amilee sabaatti bilisummaan gaafa lafti bari'eetiin Oromoon gammachuu isaa argutti warri har'a lafaa ol nu kaasee nu dammaqsaa nu qirqidaa nutti amilee gochuudhaan benziila nuuf facaaftan hundi keessanuyyuu galatoomaa jenna. Egaa kanumarraa ka'uudhaan immoo sirboonni afaan Oromoo akkuma sedheesiniin jedhe kana ajandaa dubbii ijoo dubbii egaa firri gammadee fi diinni immoo yeroo itti na'u ta'eera. Egaa kun jechuun immoo aartiin Oromoo maal akka ta'e sabni keenya dhibbaan dhibbatti hubateera.
Aartiin egaa benziila qabsoo Oromoo ta'uu aartiin Oromoodhaaf bu'a qabeessummaan isaa hammam guddaadha hammam of danda'uudha kan jedhu aartii keessatti taatteewwan hedduun Oromoodhaaf yookaan immoo Oromoo ija jabeessan hedduun akka dhalachaa jiru hubannoo egaa carraa kanaan arganneen dubbadheen haasa'uun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sirbi galaanaa gaaromsaa akkuma isiniin jedhe yeroo ammaa kana do'ii miliyoona 2tti dhiyaatu argateera. Kana keessatti mootum egaa eenyutu qooda fudhate kan jedhu isinuma anafaa obboleessa kee obboleettii kee ilmaan Oromoo dhalli addunyaa kanarra jiru walii qooduudhaan bifa gammachuutii fi hamilee gaggaariin sirba kan ergaa simateen booda sirbi kun akka do'ii olaantummaa qabaatuuf ga'een ilmi Oromoo bakkee adda addaa jiru hunduu baate hedduu kan nama bohaarsuudha. Egaa akkuma jechaa sirbi kun sirba hamilee Oromootti haalaa fi cimina dadhabbinaa fi gaarummaa akkasumas immoo itti himanii dhugaa jirtu lafa kaa'anii dadhabuu fi ergitti himaniin booda immoo obs maal akka ta'ee fi kan immoo dubbiin itti himuudhaan hin malle hangammatti immoo garatti qabatee akka jiru immoo sirba kana keessatti waa sadii waa hundaayyuu hamma 30tti 10 ni obsee 10 immoo bira darbee 10 immoo itti hime kan jedhu waa 30 yaada 30tuyyuu sirba kana jechoota sadan kana qofa keessatti kan argamee kan nuuf mul'ate jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya maarree egaa aartii Oromoo kana immoo jajjabeessuu fi guddisuun hunduma keenyaaf yookaan immoo eenyummaa keenyaaf illee baay'ee barbaachisaadha. Biyyoonni addunyaa kun qareeyyiin yookaan immoo qaroominni biyyoota addunyaa baay'een isaanii hojii aartii irratti hundaa'eeti. Aartiin keessumaayyuu weellee fi sirba qofa osoo hin taane karaa taatteewwan of danda'anii baay'anii tokko immoo aartiin of ibsuudha yookaan immoo of mul'isuudha. Addunyaa kanaaf ifaa fi dukkana yookaan immoo sabni tokko kan keessa jiraatu calaqqisee immoo eenyummaa sana kan addunyaadhaaf ifa baasu aartiidha. Aartiin egaa biyyootuma qaroominaan addunyaa irratti dursan keessattuyyuu hojiin aartii waan gurguddaadha. Seenaa aartii keessatti yookaan immoo qaroominaa keessatti yeroo aartiin yookaan immoo fakkii kaasuu fi suurawwan bobbucanii ija addunyaatiin mul'isuun aartii guddisuu fi bohaartii ijoo keenya yookaan immoo aartiin mallattoo guddina yookaan immoo calaqqee saba tokko ta'uu kanarraa hubachuu dandeenya. Egaa filosoofaroonni hedduun isaanii innaa filosoofii ta'anii xiyyeeffannaan isaanii gurguddaan aartii irratti filosoofii amantii filosoofarii siyaasaatii fi aadaa akkasumas immoo aartii keessatti yaadonni nama qoodaman hunduyyuu aartiidhaan waan ibsamanidha. Egaa immoo itti fayyadama aartii keessatti immoo gadi bu'iinsi fi dadhabbinni yoo jiraate sabni tokko ol ba'ee of ibsee mul'achuu fi guddachuullee hin danda'u. Amantaa keessatti aartiin jira. Egaa sirnoota yookaan immoo aadeffama kamuu keessatti sadarkaa aartii wanti ilaalamu hedduutu jira. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya har'a immoo waa malee qophii kiyya waa'ee gola aartii kana tuttuqee kakaasuu hin barbaanne. Akkuma kanaan dura isiniin jedhe egaa isinis waan hubattan yookaan immoo irra deebi'ee isin barsiisuudhaaf osoo hin taane aartiin egaa immoo Oromoodhaaf keessumaayyuu saba kanaaf dadammaqina si'aayina akkasumas immoo hamilee ittiin jabeeffatuudhaaf aartiin yeroo itti nu fayyadu hedduudha. Egaa mee haa ilaallu qabsaa'onni hedduun yookaan immoo qabsoodhaaf mooraa bosonatti galanii bosona keessatti osoo qawwee buraafatanii dhagaa akka maletti osoo nyaatiin osoo dhugin gaafa bulanii itti of argan yookaan immoo laphee isaanii naannessanii gara yaaddootti gaafa of geessan aartiidhaan faayamanii aartii dhageeffatanii ittiin of jajjabeessaa hamilee sanaan immoo bohaaraa nyaata fi dhugaatiin isaanillee sanitti hafee gara qabsoo fuulleffannatti ni ce'u. Egaa kun immoo bu'a qabeessummaa aartiin qabu keessaa isa tokkodha. Kana immoo warroonni siyaasaaf jettanii egaa bosonatti galtanii waan baay'ee dabarsan kana ni hubattan jedheetanii yaada. Akkasumas immoo warri qabsoo kana keessatti yookiin immoo qabsoo bosonaa qofa osoo hin taane qeema manuma keenya keessattis aartiin akka jiru hubachuun hunduma keenyarraafuu waan baruun yookaan immoo beekuun nu barbaachisudha.
Egaa maarree kabajamtoota hordoftoota keenyaa anilleen kana kan isiniif kaasuuf yookaan immoo definition aartiin qabu maalidha qabiyyeen aartii kan jedhu irratti yaada isin barsiisu isiniif qooduu qofa osoo hin taane isinuma hubachiisuudhaaf irra deddeebinee akka yaadannuuf jedheetan. Egaa aartiin Oromoo baroota keessumaayyuu aartii Oromoo keessatti aarsaaleen gurguddaan miira namaa tuqanii aartii kanarraa nama fageessan hedduun isaanii godhame dalagameera. Garuuyyuu aartiin akka xiiqii ta'u yookaan immoo dhaloota irraa dhalootatti darbee dhaloon akka ittiin of tuttuqu yookaan immoo ittiin si'aawu warri gumaacha kana nuu kennan immoo duun yookaan immoo kan du'e irraa du'a barachuu osoo hin taane kan du'e irraa seenaa barachuudha. Kan du'e irraa seenaa innaa barannu immoo gaafa Elemoo Usmayyoo Muusaa du'u gaafa Abdii Qophee faan du'an Yoosef Gammachuun faan du'an Eebbisaa Addunyaa faan du'an Hacaaluu Hundeessaa faan du'ani egaa of duuba deemine yookaan immoo ofirraa garagallee kan ilaalle du'a nutti mul'atu miti. Du'a sana keessatti namni du'e sun maal wajji du'e kan jedhe sana immoo egaa dhaloonni kun hubannoodhaan yaada qarummaa qabuun walirraa fuudhee walirraa dhaalaa jechuudha. Aartii keessatti ga'een guddaan sabni tokko yookaan immoo bilisummaa saba tokkootiif kan jiru abdii bilisummaati jechuudha. Hiree kanatti fayyadamee egaa sabni Oromoo waan baay'ee buusuudhaan egaa cirrachi akka qabsoo Oromoo keessatti abdiin cirracha fakkaatu yookaan immoo baay'inni jabinnii fi heddumminni qabsoo Oromoo keessatti egaa wanti obsa ta'eef tokko guddaan waa'ee akkasiitirraa waan ka'e natti fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa anilleen immoo waa malee isinii tuttuqee yookaan immoo aartii kana kanarraas irra deebi'ee isinii kaase namoonni baay'een tuttuqanii kakkaasanii yaada isaanii kennataniiru. Anilleen immoo yaada aartii kana kan kennadhuuf yookaan immoo isiniif ibsuu barbaade yaada koo dhuunfaa osoo hin taane waan waloo wajjin qabnuuf. Kanaafuu aartistoota keenya bira dhaabbachuudhaan aartistoota keenya wajjin ta'uudhaan waa'een aartii maal akka ta'ee fi aartiin maal akka of keessaa qabu hubannoo dhugaa keessa galfannee aartistoota keenya faana dhaabbannee aartistoota keenya haa jajjabeessinuun isiniin jedha. Aartistoota keenya jechuun aartii sirba warra sirbu qofaa miti. Warroonni fakkii kaasan yookaan immoo bobboca suuraalee adda addaa irratti warri hirmaatan jiru. Ijoolleen keenya jajjaboon ciccimoon ogummaa harkaatiin warroota akka Roonaaldoo Daavinch namoota fakkii addunyaa kanarratti bobbocuudhaan beekaman warra dorgoman hedduu qabna jechuudha. Egaa ijoolleen keenya yeroo ammaa kana fakkii kaasuudhaan hojii ogummaa aartiin waan guddaarra warri jiru sadarkaa gurguddaarra jiru. Egaa miizeemiiwwan adda addaa qopheessanii ilaalchaaf do'ii adda addaa gochuudhaan ijoollee keenya kanallee jajjabeessuun walitti qabanii gurmeessuun walitti fiduun faffaca'anii argamu osoo hin taane kaampeen gochuudha walitti akka dhufaniitiin hariiroo uummata ijoolleen keenya kun tokko tokkoon faffaca'anii asiin achi kun kaasan odoon taane aartiin ogummaa qabuun warroonni fakkii kaasan bakka tokkotti gurmaa'anii waa'ee fakkii isaanii san addunyaadhaaf ibsuuf waa'ee Oromoo duudhaa Oromoo qe'ee Oromoo keessa gadi bu'anii waan Oromoo ibsu hundaayyuu namoota Oromoon jaalatu irratti xiyyeeffokas gochuudhaan hojiilee babbareedoo garagaraa hojjechuu qabu. Akkasumas immoo warri weellee keessa jiranis kabaja aartii weellee Oromoof qaban hundaayyuu akka Oromootti akka baay'ina saba Oromootti argisiisanii egaa ibsachuun mul'isuun waan ga'ee gurguddaadha jechuu barbaadetan. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya hojiilee aartii aadaa yeroo ammaa kana egaa hojiileen akka hiree diraamaa aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa qaba. Aartiin egaa waan guddaadha. Aartii keessatti yeroo hundaayyuu kan argattu hamilee bohaartiiti yookaan immoo hamilee gaddaas argatta yookaan immoo hamilee ittiin of jajjabeessitu waan baay'ee argatta. Aartii keessatti obsi maal akka fakkaatu diraamaa hojjetamu keessaa obsi maal akka fakkaatu ajjeesuun maal fakkaatu jiraatuun maal akka fakkaatu waa baay'ee hubannaa jechuudha. Achi keessa qaroominni maal akka fakkaatu abbaa hirrummaa ta'uun hamma nama hubu diraamaalee adda addaa ifaan sirboota adda addaa ba'an irratti xiyyeeffatu jechuudha. Akkasumas immoo ijoolleen keenya hojii ogbarruu irratti bobbaatanii jirtanis hojii keessan haala qabatamaatii fi haala jireenya uummata Oromoo ibsuun haala guddina saba kanaa eeggateen gaafa waa barreessan gaafa waa hojjettanii jiddu galeessummaan keessan guddaan kan irratti isin fokas gochuu qabdanii ilaallee sabaa keessa galuudhaan fakkeenyaaf sabni
Oromoo gara kaabaatti jiru hammam jechoota kiyya kana fayyadamee dhaggeeffatee dubbisee narraa hubachuu danda'a kan jedhu isin keessa galuu qaba. Akkasumas immoo kan kibbaa, kan dhihaa, kan baallee hammam narraa hubachuu qaba. Akka Oromootti kan jiddu galeessa jirus akkasumas immoo anarraa fuukaasee hammam wal hubachuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffattanii hojiilee ogbarruu keessan irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan hojii hiikuu yookaan immoo hojii ogbarreessuu gaafa hojjettan yaada akkasiitiin waliif qooduun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaada. Ani mootu sinirra beekatii miti waanuma na keessa jiru waan dubbachuun narra jiru dubbachuu barbaadetan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa aartii Oromoo keessatti gumaachaaleen gurguddaan ajaa'ibsiisoo ta'an hedduun Oromoo gammachiisanis egaa kan Oromoo gaddisiisanillee yeroorraa yerootti nima raawwatamu. Garuu aartistoota keenyaaf kan hin dhaamu waliigalteen keessan akkasumas immoo hariiroon keessan cimaan qaama mootummaa biyya bulchuu osoo hin taane qaama uummata keessaa baatan. Faana yoo ta'e baay'ee gaariidha. Maaliif uummanni yeroo hundaayyuu isin faana jiraata. Aartiin waan jiraataa adeemuuf aartiin isin uummaticha wajji uummata keessaa bahe uummatuma wajjitti fufa waan ta'eef ardhaa isin yoo gad xiqqaate bu'aa dhalootaati. Bu'aan dhalootaa kun immoo bakka guddaa ga'uu dandeessu. Bakka gaarii tokkotti guyyaa boruu akka ardhaa kana ilaaltanii dogongora yerootiif jecha akka saba keessanii waliin dhabne isiniin jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ani waan baay'ee jaaladha. Aartii Oromootirraa waan baay'ee hubadheera. Namoonni immoo kana keessa qe'ee keessan keessatti haftanii yookiin immoo gadi ba'uu ija miidiyaa namoonni mallaqa dhabdanii gargaaramuu dhabdanii odoo hojiin gurguddaan hojiin yayyamni ciccimaan hojiin osoo gadi ba'ee saba kana biratti fudhatama guddaa qabu osoo harkaa qabdan warri waa harkaa dhabuun akkasumas immoo haalli isin mijachuu didee mana keessa taa'aa jirtan namoota aartiitti dhiyaadhaa itti dhufaatii mari'adhaa waliin hojii sana yoo walillee irraa bu'aa argachuu baatte keessoo kan kee kan jiru sun saba kan kee bira akka ga'uuf akkuma Fayyisaa Furii Dheengadda kana jedhe xiyyeeffannaan keessan guddaan waa argachuu osoo hin taane waan har'a dhabdanirraa boruu mootuu caalatti akka milkooftan hiree ittiin fayyadamtan hedduu gochuun baay'ee gaariidha isiniin jechuun barbaada. Aartistoonni keenya waan baay'ee yoo kan isinii galu ta'e hojiileen Hacaaluu Hundeessaa biyya lafaa Oromoo dhabdhiisetiin biraa deeme haala addaatiin isin of yaadachiisuu qaba. Oromoon yeroo kamuyyuu ni moo'aa. Sabni kun saba yeroo hunda boo'u osoo hin taane yoo akkasitti fufayyettanii kan yaaddanii ardhaaf immoo harka keessan mootummaa jala galfattanii kan jiraattanillee ta'e irraa qusadhaan isiniin jedha. Egaa an yaadaa fi akkasumas immoo waan itti amanu waan haasa'e yookiin immoo waan dhuunfaa kan na keessa jirudha kan dubbadde. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii kiyya ilaallee torbaanitiin waan irraa haasa'uun yookaan immoo tuura dubbachuudhaan danda'u kanumaan goolabaa yeroo biraan mutu sagantaa itti aanu kan biraatiin walitti deebina hammasitti immoo nafaana turaan affeerraa keenya hammasitti walitti deebina sagantaa keenya haaraa akkan biraatiin walitti deebina chaanaalii keenya Milkoo Oroo tuubii sabiskiraayib gochuudhaan egaa nuuf hamilee ta'an isiniin jedha. Egaa nagaatti yeroo gaarii qabaadha. Nagaatti.